Harka fuunee daawwattoota keenya oduu amma nu ga'e qabnam. Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa, Ayyaanoo Gurmeessaa fi namoonni torba guyyaa har'aa mana hidhaatii gadi lakkifamuun himamee jira. Muddee bara 2015 irraa jalqabee hoogganoonni paartii KFO kunniin mana hidhaa keessatti dararamaa turan guyyaa har'aa bilisaan gadi lakkifamuun gammachuu fi injifannoo olaanaa akka ta'e himamaa jira. Egaa kanaan wal qabatee roga maraan gammachuun uummata Oromoo akkaan jabaachaa jiraachuun beekameera. Nutis irra deebuudhaan hoogganoota paartii KFO dabalatee uummata Oromoo yeroo gara yerootti dhiibbaa geggeessuudhaan akka qondaalonni kun mana hidhaatii baasaniin baga gammaddan jechaa kanumaa wal qabatee Jawaar Mohaammed wajjin turtii taasifnaa nu waliin turam. Jawaar dura dursoo baga guyyaa har'aa gammachuu jabaa dhageenyee jirra. Haalli hidhamiinsa bahiinsaa obbo Baqqalaa Garbaa fi waayillan isaanii namoonni torba hadha mana hidhaatii ba'an irratti maaltu sitti dhagama achirraa jalqabna? Obboleeyyan keenyan kun gootonni kun hoogganoonni uummata Oromoo kun warra qabsoo Oromoo kana hoogganaa turedha. Warra qabsoo Oromoo kana qindeessaa turedha. Warra qabsoo Oromoo kana artikuleet godheedha. Hatanii miti uummata Oromoo uummata guddaa kanaaf jecha kan hidhamani. Uummanni kunis isaan hin ganne, isaan hin daganne waggoota lamaan sadeen dabre kana keessatti halkanii guyyaa hoogganoonni keenya haa bayan, hidhamtoonni siyaasaa haa bayan, ilmaan sabaaf biyyaa haa bayan jechuudhaan falmaa cimaa godhaa ture. Dhiheenya kanatti ihaadeg gadin dhiisee yaada isaa jijjiiree mana hidhaatti tursiisee keessattuu haalli fayyaa obbo Baqqalaadhaa hammaachaa erga dhufeen as uummanni obsa fixachuudhaan hoogganoota kana baraaruudhaaf jecha duula cimaa walirraa hin cinne godhaa ture. Guyyoota lamaan dabre kanattis bifa biyya sanitti qabsoo Oromoo keessattuu argamee hin beekneen duula gabaa lagannaa biyyattii cal godhee dhaamse banuudhaan yeroo gabaabaa keessatti mootummattii sana harka micciiree baasisuudhaaf danda'ee jira. Kun egaa uummata Oromootiif injifannoo guddaadha. Hoogganoota kanaafis injifannoo guddaadha. Ummaatii isaaniitiif gammachuudha. Garuu dhuma qabsoo Oromootii miti. Kuni injifannoo qabsoon Oromoo argamsiisaa jirtu keessaa tokko. Hidhamtoonni kun, gootonni kun ammas gara qabsootti makamu malee deebanii warra rafuuf deemu miti. Qabsoon daran jabaachaati kan deemtu, qabsoon daran babal'ataati kan deemtu. Wanni naan jechuu barbaadu injifannoon kan warraan dabalamaa dhufti. Jabaanneet itti fufna. Gootota kanaan, obboleeyyan keenya kanaan baga rabbiin fi qabsoon uummata keessanii baga lafan badini baga uummata keessan amantanii uummanni keessan baga isin baasee baga baatanii jedhan. Ammas injifannoo walitti dhaabbataan uummata Oromoo haa qunnamuu jechaatiin beekanumaa wal qabatee ammas hidhamtoonni siyaasaa hedduun achitti mana hidhaa keessatti hafanii jiru. Fakkeenyaaf bara 1994 irraallee kaafnee gaafa wayyaaniin 92 biyyattii qabattee irraa eegalee namoonni hedduun hidhamiinsa mana hidhaa keessa jiru. Hagammaatti achi buuteen isaanii kan wallaalamee jira. Hedduun kumaatamaan kan laakaman ammayyuu mana hidhaatti jiru. Har'a obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee waayillan isaanii nam torba mana hidhaatii baasuun gaafii uummata Oromoo ni deebisa jettee yaaddaati gama keetiin? Gaafiin uummata Oromoo gaafii takkittiidha. Gaafii bilisummaati. Gaafii bilisummaati. Sun hin deebisu. Garuu gara gaafii sanitti nu dhiyeessa. Gara gaafii sanitti nu dhiyeessa jechuudha. Akkuma ati jette hidhamtoonni nu bahanii hin dhumne. Mana hidhaa federaalaa jedhamu kana keessa ilmaan Oromoo 30 oltu jira. Manneen hidhaa Finfinnee keessa jiran kan Qaallitti, Qilintoo, Maakkalawii keessa akkasumas Direedawaa, Harar, Shawaa Roobit, Ambo, Zuwaay, Asallaa bakka hedduu keessatti ilmaan Oromoo wannummaan mana hidhaa federaalaa jedhamtu tuni mana hidhaa Oromoonni keessa guutanii jiran jechuudha. Hoogganoota keessaa warri akka Ulbaanaa Lalisaa ammallee hafanii jiran. Hoogganoonni qeerroodhaa sadarkaa adda addaatti qabaman dhibbaatamaan ammallee mana hidhaa keessa jiran. Ilmaan obboleeyyan keenya hangafoonni keenya nu dura maqaa baa'ootiin hidhaman kumaatamaan mana hidhaa keessa jiran. Kuni bahuu qaban. San qofaa miti. Ilmaan Oromoo kumaatamaan bakka buuteen isaanii kan beekamin mana hidhaa keessatti haa jiraatanii haa du'anii kan hin beekne. Akka Lammeessaa Boruu, akka Nadhii Gammadaa, akka Baqqalaa Dawwaanoo bakka isaan jiran himuu danda'uudha qaba jechuudha mootummaan kun. Kanaaf uummanni keenya hanga warri jiraachuu isaaniitti hin beeknu bahanitti hanga warri hin jirre warri jiraachuu isaanii hin beekne achi buuteen isaanii hin beekamne bakki isaan itti bakka isaan bu'an uummatatti himutti qabsoon itti fufaa. San qofa osoo hin ta'in hanga jijjiiramni waaraa mootummaan uummataa dhaabbatutti qabsoon uummata keenyaa itti fufa. Injifannoo irraan dabalaa deemna. Kanaaf uummanni keenya injifannoo amma argate kanaan gammaduudha qaba. Injifannoo alagaan isaa kennee miti. Injifannoo wayyaaniin isaa kennitee miti. Injifannoo dhiiga isaatiin, tarkaanfii isaatiin, tokkummaa isaatiin harka diinaa micciiree baaseedha. Kanatti boonuudha qaba. Kanaaf ammoo injifannoo tanatti fayyadamuudhaan
injifannoo tana akka gaazaatiitti ittiin fayyadamuudhaan hamilee isaa daran guddisuudhaan qabsoo itti aanuuf qopheessuu qaban jedha. Yeroo uummanni Oromoo gara maraan roga maraan akkana jabaatee qabsoo isaa finiinsuun dhiibbaa barbaachisu mootummaa kanarratti taasisu mootummaan kun ammas uf duuba deebi'ee uf laalaan jiru kan jedhamutu jira. Kanaaf uummanni Oromoodhaa akka galaanaa irra garagalee odoo mootummaa kana liqimsine maaltu isaa falaa maalirraa barachuu qaba mootummaan kunis akkasumas qondaalonni OPDOdhaa kan yeroo gara yerootti lafarra harkifachiisanii uummanni Oromoo akka maneedha keessa turu taasisaa turanoo maal baruu qabu jettee yaadda maal dhaamtaaf kanaaf. Mootummaa kana yeroo hunda akkuma jeetti kan dura tarkaanfii sirrii amma hidhamtoota gadhiisuun sanbooda paartilee siyaasaa wajjin akkasumas paartilee uummata biyyaa wajjin marii gochuudhaan jijjiirama gara dimokiraasiitti democratic transition eegaluu danda'uudha qaba. Gadaan wayyaanee dhumateefii jira. It's over. We are in post wayyaanee era. Wayyaaneen amma booda biyya san bulchuu hin dandeessu. Amma yoo shakkii qabaatanii jiraatan kaleef dheengaddi ifa ta'uufii qaba. Oromiyaa wayyaaneen bulchuu hin dandeessu. Kanaaf yoo nagayaan hiree uummata isaanii uummata Tigraay nagaya eegsisuu kan barbaadan taate dantaa isaanii kan eegsisuu danda'an taate hogganoota Oromoo wajjin ta'anii akkaataa ittiin siyaasaa biyyattii sanii gara dimokiraasiitti gara ce'umsaatti itti fina fidan irratti gatta'anii mari'achuudhaan deemuu danda'uudha qaban. Yeroon hin jiru ambaasaadarri Ameerikaa irra dubbatee jira. Jijjiirama saffisaa fi qabatamaa ta'e barbaachisa jedhee jira. Dubbii dhugaati. Probably yeroo duraatiif namni ambaasadarri Ameerikaa yookiin immoo bakka bu'aan Ameerikaa yeroo duraatiif dhugaa biyya sanii ogaa dubbatu har'a. Jijjiiramni saffisaa itti fufuu danda'uudha qaba. Ambaasadarri kun waan biraa waan jee qaba. Ajjeechaan godhamaa jiru kuni dhaabbachuu qaba. Dheengadda ammarreessatti nama ajjeesan. Kaleessa Baaleetti nama ajjeesan. Arra Jimmatti nama ajjeesan. Kaleessa Arsiitti nama ajjeesan. Ajjeechaan agaaziin bakka hundatti gootu kuni saffisaan dhaabbatee siyaasaan biyyattii gara xarabbeesaatti dhufee uummanni waliin mari'atee jijjiirama mootummaadhaas gara sirna dimokiraasiidhaa godhuun amma yeroonsaa aduun saffisaan lixaa jirti osoo dukkanti itti buutee balaan ittiin buune mootummaan kuni aangoo uummataaf gadhiisuudhaaf qopheessuudha qabaa. Kuni kana wanni ilaalamuu qabu. Obboleeyyan keenya OPDO keessa jiraniin gadaa asaanaa kana waamaan jiran waa hojjetaa jiran. Torbanoota muraasa kana garuu gara duubatti shirgigaachuudha argaa jirra. Wanni nama shirgigaachisu hin jiru. Wayyaaneen kufaa jirti, faffaca'aa jirti. Yeroo kanatti akkuma dheengadda jee bakka uummanni Oromoo wayyaanee irraa dhiibe qabatanii tiksuudha barbaachisa malee uf duba deebuun hin barbaachisu, sodaachuun hin barbaachisu, laaffachuun hin barbaachisu, jijjiirama waaraa saffisaa ta'e kan dantaan saba Oromoo, dantaan uummata Oromoo, nageenyi uummata Oromoo keessa kabajamu akkasumas kan dantaa fi tokkummaan uummataa kabajamu kan nageenyi biyyattii ummata ollaa keenya wajjin nagayaaf misooma waliin jiraannu jaaruudhaaf mariin ummatoota mariin hayyoota godhamuudha barbaachisa. Kana godhuudhaaf immoo OPDO'n waan eegalte waan jajjaba jira. Waan jajjabaa eegalteen irraa uf duuba deebi'uu hin qabdu. Ummata akka kalee dheenga arraa kalee san uf duuba qabdi. Waan OPDO'n sodaatu naan galuun. Ummata cal godhi jennaan cal godhe biyyatti. Kayyoo jedhu ka'u. Fonqolchii bee 4 kiiloo gali akka caaluun jeetti gali yoo jedhame ummata galuu danda'u qabna. Kana wanni sodaannu hin jiru wanni duuba nu deebisu hin jiru arsii muqadhaan masakama wal mari'achaa gara fuulduratti itti fufuudha qabnaan jedhan obboleeyyan OPDO keessa jiranis. Tole gaa Jawaree ulfaadhu akkasumas mee dhumarratti ammoo kan amma seerra deebi'ee as gaafachuu barbaadu yeroo ammaa kanatti obbo Baqqalaa Garbaa obbo Dajanee Xaafaa fi waahilan isaanii namoonni torba akka himan isaanii addaan citee mana hidhaatii baheedha. Odeeffannoon amma nu ga'e kun kan mirkaneessuu jechuudha. Ammas taanaan Ustaaz Ahmaddiin Jabal dabalatee akkumaatti jalqaba irratti kaaftee namoonni akka obbo Nadhii Gammadaa, obbo Baqqalaa Dawaanoo fi kanneen biroo kumoota laakaman achi buuteen isaanii wallaalame kanarra mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hammayyuu hidhaan ba'an. Kun bahuudhaaf isaan nan kanneen gallakkisiisuudhaaf akkuma jara kanneenitti bahuudhaaf baasisuudhaaf uummata irraa maaltu eegama? Mootummaa irraa wanni eegamu Abdura Ahmaddiin Jabalis, Olbaanaa Lalisaatis, Iskindir Naggaatis jarri kuni yakka tokko hin hojjanne yakka tokko osoo hojjatin mirga ummata isaaniitiif waan qabsaaniif qofa ummata hidhameedha. Yakka tokko hin hojjanne. Sababa guuranii waraqaa kana farramaa sanfarramaa dhiifama gaafadha. In fact Hayilamaariyaam dhaqee dhagaa baadhatee dhiifama gaafachuu qaba ture Ahmaddiin Jabal. Dhiifama Olbaanaa amata meeqa achitti hidhesaniif dhagaa baadhatee naadhiis jee kadhachuu qaba ture. Dhiifama godhaa dhiifama gaafadhaa jee dubbii olirra tuulurra. Sababa hin guurina, sababa hin turina. Eega hidhamtoonni siyaasaa bahuu qabanii nagaya biyyaa barbaanna, national reconciliation barbaanna yaani hidhamaan ilmi sabaaf qabsaa'e, ilmi biyyaaf qabsaa'e.
qabsaa'onni haqaa warri yakka takkittiin hojjetini sa'a takka mana hidhaa jiraachuun qaban. Obbo Baqqalaani umrii kanaan lafa rafaa ture. Umrii kanaan osoo dhukkubu lafa rafaa ture jechuudha. Olbaanaan ni dhukkuba lafa rafaa jira. Ahmadiin Jabal ni dhukkuba lafa rafaa jira umrii kanaan. Umrii kanaan halkan takkittiiwwan isaan xaawulaarra rafaniif simintoorra rafaniif hin jiru bahuudha qaban sababa tuuluu dhiisaatii jara kana immediately baasaa hanga ummanni hidhamtoonni hundi bahanitti waliin haasa'ulleen hin danda'amu. Furmaata barbaaduuf illee nama rakkisa. Kanaaf hidhamtoota na baasuudha. Ummanni keenya hanga hidhamtoonni isaanii bahanitti hanga bilisummaa isaa goonfatutti qabsoo isaa itti fufaa. Hoggaa socho'u garuu tasgabbiidhaan wal dhaggeeffachuudhaan naamusaan tarsiimoodhaan tokkummaadhaan ta'uudha qaba. Kaleefarra hojiin hojjetame hojii nama boonsu bifa kanaan gara fuulduraa itti deemuudha barbaachisa Usmaan. Namoota asii baroota kaluu hidhaman fakkeenyaaf kan akka Ustaaz Ahmadiin Jabal, Obbo Olbaanaa Leellisaa fi kanneen biroo dabalatee baroota duraanii gaafa adda bilisummaa Oromoo biyya seenuu akka Obbo Nadhii Gammadaa dabalatee hundi isaanii akka hidhaa bahaniif ammas uummanni Oromoo akka gaafatu karaa garaagaraatiin dhaamsis darbaa jira. Kun kanumaan osoo jiru kanumaan wal qabatee ammas duulli gabaa lagannaa guyyaa lamaaf itti fufee jira. Haa ta'u malee kana keessatti qondaallo Piidoo Dr. Abiy Ahmad ibsaa miidiyaa biyyattiif kennan irratti uummanni biyyattiidhaa hiyyeessaa uummata hiyyummaadhaan haguugamee gabaan irraa lagatamuu qabu kan jedhu ibsa kennan. Kana jechuun yeroo qeerroon waamicha taasisee guutummaa Oromiyaatti gabaan lagannaan geggeeffamaa jirutti Dr. Abiy haaluu fi duulli gabaa lagannaa kun akka sirriin taanetti garas harkisuu fi garas micciirutu isaan irraa mul'ata. Kan akkamitti hin xallita? Ilaalcha dogongoraati. Waan kana irra deebi'anii yaaduudha qabani. Lagannaa gabaa kana hiriira kana karaa cufuu kanatu lammaaf Abiy garangootti fidee bara. I don't know why people forget. Eessarraa kaanee eessa akka dhayine. Kanatu isaaniif warri hanga isaanii onnee qabuu fi hanga isaanii uummataa dubbachuu danda'u gara fuulduraatti dhufuu kan danda'e sababa uummanni keenya humna qabuun sirna sanarra duuleef humna qabu keessaa uummanni keenya diinaggeedha guddaan. Diinaggee guyyaa lamatti akka isaan waywaachise agartee miti guyyaa lamatti. Guyyaa lamatti uummanni keenya amma duras fincilee amma duras hin bitadhu hin gurguru hin oofu je'ee tarkaanfii fudhateeni wayyaanee harka micciire OPDO keessatti hoggansi haaromsaa irra jedhamu kun akka dhufu kan godhame. Hiyyeessi ni miidhama namni kun ni miidhama ayyas namni bar du'aa jira. Ummanni keenya du'aa jira. Ummanni keenya ni miidhama yes. Ummanni gabrummaa keessa jiru gabrummaa keessa bahuudhaaf miidhaa ofitti fudhateet har'a miidhamee boru naaf haa dabartu jeeti ummanni keenya kan deemaa jiru. Ummanni keenya Oromoo immoo kamtu dureessa. Qabeenyi Oromoo harka 70-80 tubboo itti dhaabee kan tuutaa jiru wayyaaneedha. Ummanni Oromoo ni hiyyoonfame malee hiyyeessa miti. They are an impoverished people. Ummata hiyyoonfame karaa nam tolcheetiin saamicha alagaatii fi imaammata Oromoo miidhee alagaa fayyadu mootummaan dhufaa dabran biyya sanii fayyadamtuuni ummanni keenya hiyyoonfame malee ummanni keenya hiyyeessaa miti. Ummata keenya Rabbiin biyya badhaatuu kenneef. Ummata keenya sammuu ciccimaa kenneef ummata hojjetatu. Lafa isaatirraa buqqaasaniiti hiyyeessa kan ta'e. Lafa isaatirraa buqqaasanii albuuda isaa jalaa saamanii hiyyeessa ta'e baqatee qurxummiidhaan bishaan keessa dhumuudhaaf kan mudate waan saamameef. Oromos are an impoverished people, not poor. Kanaaf ilaalchi suni ilaalcha sirrii natti hin fakkaatu. Bonni biraan moonni jedhan jira. Qabeenya mootummaati qabeenya uummataa barbadeessaa turan. Kuni dhugaa miti ragaa akka mootummaatti akka bakka bu'aa mootummaatti ragaa qabatamaa irratti hundaa'anii yoo hin taane akka OPDO kaleessa deebi'uu dhufu. Qabeenyi hanga ammaa dhuunfaadhaatu qabe nama gooyitoom jedhamu Jimma keessatti qabeenya isaa barbadeessanii jiru. Kuni wayyaanee hama uummata achi arrabsaa ajjeesiisaa hiisisaa turedha. Kaleessa hoggaa lagannaan godhamee qeerroon achi dabartu dhukaasetti dhukaase. Har'a deebi'anii jalaa guban. Malee qabeenya nama nagayaa qabeenya mootummaa hin tuyne. Mee qabeenya mootummaatu qame kami? Salaambaas kan gubate Jimmatti. Salaambaas immoo qabeenya TPLF kan wayyaanee kan agaazii nutti ergee uummata keenya ficcisiisaa jirudha. Wanni si gaddisiisu hogganoonni OPDO uummata keenya hammarreessatti ba'eef gadi ba'anii waan tokko hin dubbanne. Uummata Baaleetti fixameef waa takka hin jenne. Uummata Dirree Dhawaatti har'a fixameef waan tokko hin dubbanne. Uummata Jimmatti ajjeefameef waan tokko hin dubbanne.
makiinaa kashraa wayyaaneedhaatiif dubbataa jiran. Suuqii gooyitoom uummata keenyarraa saamee jimmatti qabu gubannaani gadi bahanii dubbatan. This is shame. Kuni qaanyiidha. Hoggansa akka isaaniitirraa nama akka Abiyyirraa nama akka Lammaatirraa waan akkanaa kana hin dhaga'uu hin qabnu hin barbaannu ta'us hin qabu. Maaliif? Waggootuma erguma isaan aangootti dhufanuu waan ta'e ilaallu. Irreecha irratti namni keenya murruqii ta'e ni qoratama jedhame. Namni tokko hin qoratamne. Namni tokko seeraaf hin dhiyaanne. Irreecha booda nama keenya ni fixan. Namni tokko seeraaf hin dhiyaanne. Ambootti nama keenya ni fixan. Ni qoratama seeraaf dhiyaata jedhama. Namni tokko hin qoratamne namni tokko seeraaf hin dhiyaanne. Calanqootti nama keenya hin fixan. Hin qoratama jedhan seeraaf dhiyaata. Namni tokko hin dhiyaanne. Amma dheengadda ammarreessatti itti aansee baaletti bulchaan godina Harargee baatii fi bulchaan godina baaleettis maal jedhan qorannaan godhamee abbaan yakka kanaaf itti gaafatamu ni adabamaa jedhan. Jechuma koppii kaleessaa walirraa fuudhaa jiran. Nama miliyoona tokko ilmaan Oromoo miliyoona tokkotu naannoo Somaaleetti irraa ari'ame. Dhibbaatamaan dhuman. Ni qoratama seeraaf dhiyaatama jedhaman namichi yakka san hojjechiise jeneraala abbaa urjii afurii godhameet shuumame. Okay? Opinion qaama qabsoo kanaa taatee itti fufuu yoo barbaadde. Remember qabsootti isaan turre. Qabsoo kanaa ta'anii yoo itti deemuu barbaadan. Wayyaanee wajjin daaraa ta'uu yoo kan hin barbaanne taate ejjannoo amma eegalan kana dhaabuu qaban. Akka bara dheengaddaa eegalanitti ummataaf dubbachuu, ummata wajjin dubbachuu deemuu barbaachisa malee yeroo ammatti hoggansa haaromsaa kan lubbuu Oromoodhaa dhiise makiinaa Tigireetiif dubbatu hin barbaannu. No way. Kuni hin ta'uu hin qabu jechuudha. Lubbuun namaa unprovoked mooraa baqataa keessatti dhaqanii nama keenya fixan. Dubartoota aanan gurgurtu gabayaa keessatti makalaakayaan fixe. Gadi bayanii ni gaddinu malee hin jenne. Akkuma duruu illee gabbayanii hidhii isaanii sobaa hin tuunne. Gabbayanii qabeenyi dhumeedha. Qabeenyi gubateedha kan isaan jedhan. Ummanni Oromoo qabeenyi isaa saamamuudha hanqateet lubbuudhaan dhumaa jira. Kanaaf ejjannoo kana of duuba deebi'anii ilaaluu danda'uudha qaban. Ummanni keenya waan godhaa jiru sirriitti beeka. Sirriitti pilaan godhateet tarsiimoo qeerroo lafa keetteen kan qabsaa jiru. Ummata keenya bifa kanaan ummata keenya sodaachisuunis sobuunis bakkatti deebisuu of duuba deebisuun hin danda'amu. Ummata keenya kan uf ciraa hiriirsuu hin danda'amu dhugaa itti himuudhaan dhugaa isaatiif qabsaa'uu qofaani. Ji'oo waggaa dabre kana keessatti opiniyoon deeggarsa ummata keenyaa kan argatte dhugaa ummata Oromoo dubbachuu waan eegalteefi ummata Oromoo wajjin socho'uu waan eegalteefi amma garuu walga'ii yaadee booda akka fincaan gaalaa of duubatti deebi'uu eegaltee jirti. Kuni akkuma jeetti uummanni sochiin ummata galaana kana kalee dheengadda arganii jiran. Galaanni kuni fuudhee kaasee isaaniin deemaa jira. Yoo wajjin deemuu danda'an deeman yookaan galaanni kun irra garagala jechuu barbaada. Jawaar mee amma seenaa ture odeeffannoon ammaa nu ga'ee godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat naannawaa Walancitti magaalaa Walancittitti mormii har'a geggeeffamee namni tokko wareegamuu fi namoonni sadii madaa'uun isaa odeeffannoon ammaa nu ga'ee jira. Haluma wal fakkaatuun Jimma irrattis akka wareegamni uummata Oromoo dhaqqabee kan odeeffannoon nu dhaqqabe. Kun kanaan osoo jiru ammas mooraa qubsumaa Ammarreessaa keessatti rakkoon nageenyaaf tasgabbii akkan argamnetu himamaa jira. Gama madda walaabutti yoo deebine immoo bulchaan ganda maddaa rakkoo kana kan nurra dhaqqabee loltoota agaaziti. Kun ammoo badii tokko maleedha. Kanaaf qaamni nu birmatu dhabamee rakkoo hamaa keessa jira jechuun OMN itti manii jiranii bal'ina oduu kennaa keessatti qabannee dhiyaanna. Irra deebuudhaanis yaadachiisuudhaan oduun amma nu ga'e bal'aan inni guddaan akkasumas oduun gammachiisaan obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 7 mana hidhaatti manni isaanii addaan citee guyyaa har'aa gadi lakkifamuu fi gammachuu isaa uummanni Oromoo kallattiiwwan garaagaraatiin ibsataa jira. Jawaar kanumaa wal qabatee waa'ee duula gabaa lagannaa guyyaa lammaffaaf geggeeffamaa jiru kan ajjeechaa uummata Oromoo irra gahaa jiru. Kana keessatti yeroo uummanni Oromoo qabeenya kiyya dabarsee halagaan nyaachisu qabeenya kiyya deebi'ee na nyaatuun qabuu jedhee itti murteeffatee duula gabaa lagannaa guyyoota 3 labsate kana keessatti opiidiyoon maaliif rincicu maamu muucucaatu maaliif ummata wajjin hin dhaabbanne maaf ummata irratti amantiin hin horanne ummanni Oromoodhaa baroota muraasa as ammoo gurraaf dhageettii haga tokko qondaalota amma haaromsa jedhanii fudhatanii gubbaa jiran kanaaf gurra kennee jira yeroos kenneefii jira akka duraan opiidiyoo duraatti duudhachaan jiru ummanni Oromoodhaa garuu opiidiyoon maa muucucaatani.
walgahii adeemsan keessatti falfala wayii itti godhan naf fakkaate. Egaa achi bayanii booda dhabamanii jiranii egaa achi bayanii booda wanni isaan dubbatan oppidiyoo dullattii duraanii foolee oppidiyoo dullattii duraaniitti dhaha malee oppidiyoo joota dabre keessatti agarre ka oppidiyoo jechuun nu qaanessuu eegale. Tiim lammaa maal jechaanii turre isaanii osoo hin ta'in oppidiyoo duraaniitti deebi'aa jiran. Kuni dorsiisaan haa taatu waan biraatiin haa taatu hin beeynu oppidiyoon of duuba deebi'aa jirti jechuudha. Kuni kan agarsiisu ammas it's not too late ejjennoo isaanii sirreeffatanii ummata wajjin tarkaanfachuu eegaluudha qaban. Wayyaaneen waan irraa sodaatan hin jiru. Dheengaddas jeetiin jira. Maddi cimina wayyaanee makalaakaa fi dahannati. Maddi cimina oppidiyoo ummata. Waggoota sadan dabre kanatti agarre humni ummata humna waraanaa mo'achaa dhufuudha. Kanaaf abshaalee fakkaatanii turan hogganoonni oppidiyoo kun. Abshaalee kan ta'an taate ummata kana wajjin deemuudha malee humna inevitably dhibbatti mirkaneessuu kan dandeenyu. Humni TPLF ni kufa ni caccaba kun waan hin oolle wanni ishiin caccaburraa ishii oolchu hin jiru. Humna bidiruu takkaahuu jalbaa dhidhimuuf deemtu tanarratti wanni isaan achi rarra'aniif wanni isaan irraa of kutuu didaniif naagalaa hin jiru. Kanarratti as deebi'anii deemuu danda'uudha qabani. Guyyoota itti aananitti dhaamsi qeerroodhaaf qabu injifannoo ajaa'ibaatu hojjettan. Obbo Baqqalaa fa'aa hiiksisuu qofa osoo hin taane immediate causes sana haa ta'u malee hojii jaarumsaa of jaaruu, hojii ga'umsa ofii guddisuu, hojii tarsiimuu fooyyessuu ji'oota dabran keessatti hojjetaa turtan test gootanii jirtan. Ammallee Oromiyaan harka qeerroo akka jirtu, ammallee qabsoon Oromoo harka qeerroo akka jiru, qeerroon yeroo barbaadetti mootummaa san laamsheessuu akka danda'u mirkaneeffatanii jirtanii jechuudha. Kana kasin jibbus kasin jaalatus sodaataanis gootnis hundi isin amanee jira. Kanaaf ammaaf kun kan yaamame hidhamtoota kana baasuudhaaf waan ta'eef injifannoo keessaniin injifannoo goonfattanii jentanii injifannoo keessan labsadhaa guyyaa boruu magaalaa qulqulleessuu irratti nagaa magaalattii tasgabbeessuu irratti fuulleffadhaa injifannoodhaan deemtanii jirtanii daldaltoota fi warra adda addaa waan kana irratti hirmaate galateeffachuu isaan jajjabeessuu irratti fuulleffachuudha qabdan. Kana sanbooda mootummaan kun hidhamtoota hafan saffisaan akka hiiku jijjiiramoota godhamuu qaban gaafilee dhiyaatan hunda akka furuuf gaafii ni dhiyaataa fi yeroo ni kennamaa fi yoo kan hin goone taate immoo qabsootti deebi'ama jechuudha. Jawaarii dhuma gara booda irrattis oolmaa Oromiyaatiif akkasumas qophii Rabadoorii keessatti waa'ee hidhamiinsaa hiikamuudha. Mana hidhaatti ba'u Obbo Baqqalaa Garbaa fi hoogganoota torban ilaalchisee ibsa bal'inaan akka nuuf kennitus abdiin qaba. Gamnumaan akka daawwattoonni keenya nu hordofan hubachiisa. Ibsa amma yeroo kanarratti naa kenniteef hedduu galatoomii ulfaadha.